Shoobdoon gosa afoola aadaa Oromoo keessaa isa tokko. Shoobdoon afoola jecha gochaa fi afaaniin dhaloota irraa dhalootatti daddarbaa har'a geedha. Uummanni Oromoo uummata aadaa gabbataa qabudha. Gabbinni aadaa isaatiif akkaataan taligaa jireenya isaatii fi afoolli yeroo taligaa jireenyaa taasisu hamuu keessatti adda addaan moggaasee itti dhimma bahu ragaa guddaadha. Afoolota adeemsa gosa hojii waliin kan jijjiiraman keessaa darashiin kan yeroo Khaba Domina manjaldo kalame salalota fayyade obolesa sigodade obolesa salalota shoobdoon kan yeroo tumaa adulike maghribuma olgal ayarnime hayo diyamale viraju hayo abba diyamale viraju ade diyamale viraju ayeba yo mirrigni yeroo dongorriitti afoolonni kun hundi isaanii kan walaloo fi yadaloo mataa isaanii qabanii akkuma bifiyyee fi qabiyyee qabaniin ergaaleen isaan dabarsanis kan jireenya hawaasichaa ibsanidha. Keenyaaf ammaan dhufee qamisan baafannee humna mana akkichuu nageen gaafanne hin gaafanne hiyyoomoo dhaayee nageen gaafanne tokkoon tokkoo hiddalatiinsa gosaa yookaan saba sanii maqaa dha'uudhaan kan tarreessanii. Yeroo hedduu xiyyeeffannoon isii seenaa irratti kan xiyyeeffattudha. Qomoo sababoota garaagaraatiin gargar ba'ee wal wallaalee yaadachiisuu fi akkasumas kan gara biraa kan akkana jedhus kan jiranidha. Armaan gadii lola waraabessaa eelal lola waraabessaa eelal boo lola waraabessaa lal boo lal siin taraadeessa lal siin taraadeessa yeroo kaan uleen dabaree butuu qindoominni murna bishingaatumuuf wal gahee murna bahee dhaabbatu adeemsi isaan dabaree isaanii eeganii bakka takka ulee haasanii bakka takka ulee buusuun kan nama hawwatudha. Miidhaginni isaas kan hedduu hawwatamudha. Kan eenyu qalbii hatee hambisuu afoola garmalee jaalatamudha.
akkuma yeroo keessa jiranii waan dabarsaniif gara fuula duraa irratti xiyyeeffataniitu walaloon qophaa'ee dhiyaata. Walaloon kun tutti yeroo kanaa tan yeroo sanii waan san irratti je'amtee beekuun nan rakkisu. Qabiyyeerraa yeroo fi haala turee sadarkaa beekumsaa hawaasichaa shalaguunis nama hin rakkisu. Fakkeenyaaf ulee murii rakkoo naqi tumaan beektuu hillee dhaqi. Naannoo Harargeetti afoola garmalee jaalatamuudha. Ibsituu calaqqee saba tokkooti. Walaloolee seenaa gosaa fi sabaa ibsanidha. Dhalootaa dhalootatti daddabarsaas turanidha. Fakkeenyaaf abaluu duri maqaan bee mataa kanaan jala muruu fadhee jiraa sabaan faaruu fadhee hayyuu biyyaan faaruu fadhee. Galmeen seenaa tokko madda seenaa irraa burqa. Maddi seenaa bifa hedduu qabaachuus ni danda'a. Bishingaatuman afoolaan ergaalee garaagaraa dabarfachuun ni mul'ata. Fakkeenyaaf shoobdoo naannoo lafa gammoojjii, lafa baddaatii fi lafa badda dareetti mul'atanillee yeroo baay'ee badda daree fi gammoojjitti baay'atti. Ulee murii rakkoo naqii tumaan beektuu hillee dhaqii. Wasanayyoo wasana booyyee gootoo golaa tumaan sitti shaggooyyee. Kana jechuun hojii ogummaa fi dandeettii gaafattu tan beekumsaan guutamte calaqqee qaroomaa tan shaggooyyee irra cimtuu ta'uu asirraa hubachuun nama hin rakkisu. Ulee murii rakkoo naqii tumaan beektuu hillee dhaqii. Wasanayyoo wasana booyyee jeersaa golaa tumaan sitti shaggooyyee. Afoolli shoobdoo uummata Oromoo Harargee biratti yeroo midhaan tuman afoola garmalee beekamaa ta'edha. Shoobdoon midhaan tumanii calleessuu fi wal bashannansiisuuf qofa osoo hin ta'in ergaa jajjabduu waliif dabarsuuf ni fayyada. Gaafa tumaan midhaanii jiru ijoolleen achitti wal geessee daawwachaa aadaa tanaa abbootii isaanii irraa ni barti. Haawwan immoo waan guuza jajjabeessu qabatanii dhufanii hoggaa warri dhiirotaa shoobdeessan isaan immoo ililibbee gumaachuun hamilee guuzaa kakaasaa hawwaca qabuusan. Gaafa tumaan jirtu warri guuza ooluuf dhufan jirma tumaa hamtu hamirra bareedaan filatanii murnatti wal baasanii tarree galanii shoobdeessuu eegalu. Hoggaa murni tokko eegalu murni biroo immoo jalaa qaba. Murni birootis farakaa isaa jalaa qaba. Haaluma kanaan bifa qindoomina qabuun wal jalaa qabaa itti fufan. Abbaan guuzaa ni faarsu. Hoggaa barri akka baranaa kanatti hammaates waan barri fakkaatu irraa ka'uun shoobdeessaa quuqaa roorroo itti jirtu walitti himataa furmaataas waliif akeekan. Tan baranaa akka je'anii shoobdeessuuf ta'an moojii malee baroottan kanaan duraa dabarsine keessa akka armaan gadiifaa jechuudhaan kan shoobdeessaa turanii. Maghribuma ol jedha jennaan hayyooti malee biraashu. Haaluma kanaan bifa qindoomina qabuun wal jalaa qabaa itti fufan. Abbaa kiyya malee bilaashu, addee kiyya malee bilaashu. Hayyeeyba yoo baroottan kanaan duraa dabarsine keessa akka armaan gadiifaa jechuudhaan kan shoobdeessaa turanii. Hayyee barri roorroon hammaattee waliigalii alaagalii.
yaa suqii manaaf si haamanii hayyee manaaf si haamanii qeerroo lolaaf si haamanii hayyee lolaaf si haamanii hayyee lolaaf si haamanii hayyee lolaaf si haamanii lolaaf si haamanii lolaaf si haamanii hayyee lolaaf si haamanii. Akkasumas namni tokko waan gara isaa keessa jiru shoobdoo keessatti ibsata. Akka fakkeenyaatti nama sheeka jabaa tokkotu ture. Namni maqaan hedduun waan isa beekaniif guyyaa kana kan akka tasaatti isaa wallaalanii yeroo ol ka'an kana ol ka'ee ulee fudhatee takka na jalaa qabaajee irra kaayuuf ani Sheek Aliyyi warra dagaa shanyii tiyyaan himee bagaa gosa tiyyaan himee bagaa gosa tiyyaan himee bagaa. Yeroo kana namni beekee amma wallaalee rifatee sheeka isinuma shakkinii alla qaanyooynee miti ta'a jechuun kan teessisanii haala saniin gurgurtaa hawaasa keessa jiran sirreessuu keessattis ga'een shoobdoo tanangas jedhamtuu miti. Akkasii afoolaa shoobdootiin if himee kan gosa isaatis wal baree ture. Akka fakkeenyaatti shoobdoon bara rakkoon tun ergaan isii kan akkanatti dhiyaatte. Aatoorarii jimaa qaxxees ateerarii gurbee firraa barii qonyonyaadhoorarii nyaataa afaan murii meetantee unkurii haqa keetii afaansaa uggurii. Shoobdoo tana keessatti dhaamsi isii waan diinaan abaaraman miidhaa zaalimaa ofirraa ittiin agarsiisaa tan. Shoobdoo tana keessatti dhaamsi isii waan diinaan abaaran miidhaa zaalimaa ofirraa ittiin agarsiisan tan qabduudha. Aatoorarii je'aniini halkan qaama'aa bulu garuu maqaa halkan qaama'aa buluutu aatoorara je'amaa miti. Hiikni isaa inni sirriin uummanni keenya dhiibbaa abbaa irree dadhabnaan halkan qaama'aa rabbi itti kadhataa kan turan. Yaa Rabbii aatoorarii je'anii aatoo obboo rarii fe'i yookaan nurraa kaasii jechuudha. Haala kanaan dhaamsa galkaa keessa godhanii kan dabarfatan yoo mootii nurraa rarii jedhan tan biraati mitiiree saniif halkan ta'anii rabbii firraa itti kadhachaa udabbahanii kan ganama tumaanis ittiin mirqaanan halkan maaliif qamaatan jee malkanyichi hoggaa gaafatu kan isaan aatoorarii jirra je'aniin. Haala kanaan dhufte malee kan gammachuu shoobdoo je'an qofaa miti. Wal jala gatteessee ol ka'aa yeroo tuman calaqqeen hojii aartii kan mul'atanidha. Shoobdoon irra baay'ee miidhaa cunqursaan irraan ga'ee fi furmaata miidhaa sanii kallattii tan keessuudha. Fakkeenyaaf sirnoota dabran keessa maqaa katamaa jedhuun dalaaleen ijaaraman baay'eedha. Hau katamaa xaasuu, hau birillee maashuu wal jalaa qabaa yeroo diinni ichitiisan baasuuf dhufe achumaan zim shoobdoo caalaa afoolli goota faarsuun humneessuu numa hin jirre yoo geerarsa taate malee. Goota faarsuunis faaruun shoobdoo kutaalee Harargee bakka garaagaraatti faca'anii hafan ni mul'ata. Fakkeenyaaf Watarayyoo kan Ibraahim Hamidii wal jalaa qabaa kan jedhanii. Ibraahim Hamid jechuun abbaa jaarraa abbaa gadaati. Sirnoota darban keessaa badiin bakka hedduutti Oromoorra ga'aa ture kan wal fakkaatu. Kana jechuun naannoo Baaleetti
Jeneraal Waaqoo Guutuu, Koloneel Aliyyii Cirrii, Adam Saaddoo fi meeqa warri maqaa isaanii hin dhawiin baay'eedha. As naannoo Harargeetti gootota hedduu kan aartii fi aartistoonni maqaa dhawanii kan shoobdoon beekamtii fi gootummaa guutuu laattee fi bara baraan seenaa isaanii dhaloota keessa jiraachifte. Fakkeenyaaf naannoo Dirree Dhawaa kanatti Muhammad Aliyyee fi naannoo Oborraatti Yaasin Abraa gara Yuusuf isaan ijoodha. Yeah.